Jira, Ati Jira, Gopala. Ati Jira, Ati Jira, Gopala. Ati Jira, Ati Jira, Gopala. Ati Jira, Ati Jira, Gopala. Bukure Jira ko, Hindi Jabara ko, Ayoko. Jina Jira ko, Hindi Jabara ko, Ayoko. Bukure Jira ko, Hindi Jabara ko, Ayoko. Jina Jira ko, Hindi Jabara ko, Ayoko. Kata ko sini bersama, kata ko cintailah. Kata ko sini bersama, kata ko cintailah. Ati Jira, Ati Jira, Gopala. 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 Kata ko sini bersama, kata ko cintailah. Kata ko sini bersama, kata ko cintailah. Ati Jira, Ati Jira, Gopala. 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 Ati Jira, Ati Jira, Gopala.
ويانا برمتك فوفا أجل كبير رواية كأننا هذا ستم فوفا نعجبا سكالر بات كتبرنا كنا كتا أقولس كي مثلنا بسيرة تندايكن بيوا كيو سنتي بدا لكوستو قبل ما يبدأ بسيبودي كلامنا كن يروليرا بتشودا قربان الله بريلا باي كدي فغودا غرسنا ونكى ساراتنا جلافا كنا غرسا كلتي أنا غرسا تدرب لكوستو قبل ما يبدأ بسيب أمس وانتو مادورا himanna kadhanna warra kaanis dubbachuun galata dhiyeessuunis waaqayyo duratti nama hundumaaf akka godhamuuf nan gorsaa lakkoofsi tokko dhugaa irra deeme ammas tarii warri wangeelaa kana booda jiraatan namoonni dhabee jiraanii bitti keessatti ammas waan hundumaa dura himannaa kadhanna warra kaanis dubbachuun galata dhiyeessuunis waaqayyo duratti nama hundumaaf akka godhamuuf nan gorsaa nama meeqaaf kadhanna abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amma geeruun kan keeti faarfannaadhaan eebbifteetta wanta hundumaa daa'imoota afaan isaanii ba'u keessaa sittiin nu eebbifteetta amma immoo dubbii kee walii hiruudhaaf fuula kee dura jaajjeera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluu dhoowwamuu tokko malee ayyaanni kee nurratti dhangala'u itti fufi gooftaa aangoon diinaa haa cabu tokkummaa waldoota gidduu jiru saba kee gidduu jiru yaa waaqayyo obboleettaa fi obboleettota gidduu jiru yeroo hundumaa kan ittiin mormu jira aangoon dukkanaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan kaalaya nutti dubbadhus dhageenya
nagargaari yaa Waaqayyo sabni keessa akka inni si hubatuuf garaa isaa maqaa Yesuusiin ati qopheessi maqaa Gooftaa Yesuusiin ni ameen. Ammas waan hundumaa dura himannaa kadhannaa warra kaaniin dubbachuun galata dhiyeessuunis jedha. Namichi tokko macaafa guddaa waa'ee kadhannaa kan barreesse jira. Namni kun maalidhaa? The unused weapon in this planet is his prayer. Wanti namni meeshaa namni itti maayii hin baane biyya lafaa kana irratti yoo jiraate kadhannaadha. Maaliif akka jedhetti ni yaada? Namni bara kana keessaa weapon masaaraa jedhamu yookiin immoo wanta humna guddaa argamsiisu namni itti maayii hin baane biyya lafaa kanatti kadhannaadha. Kadhannaadhaan gadameessi cufame banameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haannaa duwwaa fakkeenya fudhachuu dandeenya garuu dubartiin maseenii baay'ee Ribqaan maseenaa, Saaraan maseenaa, haati manaa Yaaqoob isheen baay'ee jaallatu Raaheel maseena turan. Hundi isaanii maseena. Ribqaan maseena turte waggaa 40 taa'ee fuudhee waggaa 20 guutuu maseena turteedha. 40tti fuudhee Isaaq gaafa waggaa 60 mudate Isaaqiin mannoo Yaaqoobii feesaawu. For 20 years continuously gadameessi Ribqaa maseena ture. Gadameessi Haannaa maseena ture. Garuu achi keessa kan Haannaatti bu'ee darbuudhaaf persistent turte kadhannaadha. Utuu garaagaraa kutin, utuu abdiin kutatin fuula Waaqayyootti dhiyaatti turteedha. Garuu obstacles yookiin immoo kan gufuutti ta'u waan lamatu ishee mudate. Tokko abbaa manaati. Abbaan manaa nama nagaa biraa fuudheera. Ijoollee baay'ee qaba. Garuu haa ta'u malee dubbiin Waaqayyoo Haannaa baay'ee jaallata. Maalan ijoollee kudhan asii wayyuu himaa boossa ganamaaf galgalaa'e. Kadhannaa keetti gufiidha moo kadhannaa kee dhaabii? Dhaabiidha. Namoonni akkasii jiru gufuu kana bira dabar lakki daawwanii tokko abbaa manaa ta'e iddoon ijoollee mayyuu kaa'e qaaqeenni yuuchuu humni kadhannaa tola orbaarratti jabaa. Ulaan Waaqaa baneera Waaqayyo ijoollee sarratti maqaan Waaqayyoo ulfaatu yeroo baay'ee turuu danda'a. Waaqayyo waan shaakalsiisuudhaaf waan barsiisuudhaaf turuu danda'a. Waaqayyo garuu hulaa cufamaa ijoollee sarratti banuudhaaf jiraataa arras. Achi booddee abbaan manaa erga bira dabartee booddee luba isheetu immoo jira. Eelii kan jedhamu addana jilbeenfattee hidhii ishee duwwaatu raafamaa jedha. Hin qabu kadhannaan ishee. Quietly fuula Waaqayyootti ishee raafti. Akka jedha sagalee Waaqayyoo yeroo isheen kadhannaa ishee dheeressitettedha. Mee jedhame? Namni kadhannaa isaa dheeressu jira kadhatu. Maali machiin kun amma yoomitti si dhiisutti jedheedha. Maqaa sana kan baatu humni maqaa sana keessa jiru garuu keessa isaa kan hin jirre luba tokkotu jira waldaa Waaqayyoo qabate. Machiin kun amma yoomitti si dhiisonnaan anoo machoonni dubartii garaan ishee cabe gaddedha. Gadda koo Waaqayyootti badheetti maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyo duratti eega gaafa sanaatiin fuulli ishee gaddee mul'anne galataan kaate. Yaa Waaqayyo yoo dhala laatte ilma yoo dhalaatte deebiseen fideessii kennaan immoo. Haleluuyaa. Eewwanii kanaan Waaqayyo duraa qabu. Bara sana keessa namoonni hin turre namoonni hin jiran. Anggamni dhumaa kun eelii jedhamu kun ijoolleen isaa warra bara qulqullummaa qulqulleessan
ejjaan tureessu turaniidha. Mana isaas kan hin ifanne waldaa waaqayyoos kan qulqulleessee luba akkasii waldaa qabateera. Koominiitiin ala jiranii Israa'eel guutummaatti karaarraa kaateera. Yeroo kana isheen naannaan sun ilaalla itti waaqayyo. Waaqayyo gaafa isheen deebiftee biyya laattu waaqayyo mana isaa keessatti sagalee isaa shaakalsiisutti ka'e mucaasa. Saamu'eeliin gootota kan dibe oofisii sadii kan qabu macaafa qulqulluu keessatti oofisii sadii kan qabu jiru. Oofisii lamayyuu kan qabu jiru. Kan tajaajile oofisii sadii liidarshiippiin sana ture piristii ture mana waaqayyoo keessatti raajii immoo ture Saamu'eel. Waan meeqan jedhe geggeessaa hoogganaa ture kan Israa'eel, luba ture kan Israa'eel, raajii ture kan Israa'eel. Three office irratti fide dhangalaase waaqayyo. Haleluuyaa. Agartanii na duukaa ture oofisii sadii jireenya isaa keessatti baatee as ba'eegaa boo'ichaan wawwaannaadhaan jilbaan as baafte Haannaan kadhannaan saba waaqayyoo fuula waaqayyootti gadameessa cufame baneera. Kadhannaan afaan leencaa cufeera. Kadhannaan aduun waaqa akka isheen dhaabattu Iyyaasuun abboomee aduun dhaabatteetti sa'aatii 24 dilee taateetti dubbii waaqayyoo keessatti. Kadhannaadhaan waggaa sadii walakkaa ulaa waaqaa cufame bokkaan akka hin roomuuf Eeliyaas ulaa waaqaa baneera. Kadhannaan waan kan gurguddaa hojjeta namarratti. Ameen ameen. Kadhannaa waan guddaa hojjeta garuu have we practiced? Yeroo isheen kadhannaa ishee dheeressite qabnaa yeroo waaqayyoo wajjin fuula waaqayyootti ቤካ እንዲከኝ የሚማር የሚያለቅሱ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉ ወደ ዋቀዮ ኢየሱስ ወርድ ቦን ሳሪ በሞተዳ ቤካ እንዲከኝ የሚማር ቀባ ወርድ ቦን በሞታይ ጀጀብና አርገት ዋቀዮ ብራይ ኢምቦአ እንዲከኝ ለራኔ ዋቀዮ ብራይ warri jisaanii jiidhaan garaa isaaniis injii isa waaqayyo mana isaanii keessaanii waldaa isaaniis injii isaanii waaqayyo kanaaf warri boon isaan eebbifamoo ta'e Eeliyaasii jilbeenfatee moo agartu Phaawulosii jilbeenfatee moo agartu Phexrosii jilbeenfatee moo agartu waldaa waaqayyooti jilbeenfatee moo agartu torba isinitti meera Phexros Yaaqoobiin akkarraa borraasisee Heroodis Phexrosiinis dabalee mana isaa keessa galchee irraa mana waldaa waaqayyoo mana maaraamitti wal geeyyadan namicha kana dabalee namichi kun Phexrosiin borraasisu hin baasin jedhan akkan jedha sagalee waaqayyoo ergamootaa boqonnaa 12 sagalee waaqayyoo kan guutu beejedame amma ni raafane hollaayiti dur hollaayiti qabna hollaayiti kana nagalamaadhaa manaa kootaatti takkasan jedhe arraganoonni eeggan sorry duri kaleessa gadam duri kiristaanonni gadama bulanii ka'anii ni barafanii ka'anii inni tokko masa tokko argutti in ariisan Tari waan lamaaf tokko tarii mutameeraa nana feelaa ta'anii raabcharii eegaa jirra jettee tarii ijeellee nana feelaa ta'neeti nama arguu silkiin akka irraa harkasa miti nama arguu si arginu mootti gaggabne qorqidha jaalala guddaa jira jettee baamasaa bizaat fikir tikata kufralle inni waaqayyo yak cubbuu baay'ee gurraa kaka'e jaalalli qabbanaa arraa waldaa
gooftaan akka itti qabanaadha jedhan wal qorquun hin jiru wal dabarsuun hin jiru bagaan argee darbe kana Waaqayyo bagana gargaara. Tokko arguudhaaf tokko tokkotti jabaachuudhaaf sagalee jajjabinaa wal gargaaruudhaaf dhiiga turan. Kanaaf mana Phexros mana Maariyaamitti walitti ga'aniiti Waaqayyo eessa jirtan asan jiree Waaqayyo. Haleluuyaa haleluuyaa asan jiree Waaqayyo attam godhe ergamaan dispaach godhe Waaqayyo waaqarraa hergeetiin nak Phexros baasas keessa. Phexros komeesaas baafateera surreesaas baafateera uffata isaa yaafateera akka nuuni morisa eeguudha harka Waaqayyo keessa ciisa. Haleluuyaa of gatee dhiise akka Yaaqoob gorraami kaleessaa neera amma dabareedhaan isaa akka ta'e beeka but relaxing on the mighty hand of God. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Achuma ciisatu ergamaan nakeetti jedhe cinaacha isaa rukutee kitaabni qulqulluu eessa kan rukutee ultima gonnuun jedha bukkee isaa rukutee ka'e hin ka'e kaan komee kee uffata kee uffata bedee tokko tokkoon isa nama sitti dubbadhu kan dubbicharra jira uffata kee uffata komee kee kaan na duukaa bu'e ittiin jedhee duukaa bu'ee balballi sibiilaanni keessaa beekee banameedha. Haleluuyaa beekee banameedha. Waldaan maalummaa yeroo achi iyyaayu isaan achi iyyu Waaqayyo waasiin jiru jalqabe galanni Waaqayyoo haa ta'u. Na duukaa bu'e balballi beekee banameedha achi darban beekee banameedha sila babbanamuun barbaachifne amma garuu fiizikaan nama ta'e tokko jira. Innis Phexros achi booddee magaalaa walakkaadhaan ga'ee irraa godaane jedhee akka Waaqayyo ergamaa isaa ergee baase hin beeku ture mul'ata ilaala jedhe. Si'achi ergamichi irraan daba'u qaxxitaan gara mana Maariyaam dhaqee gara mana Maariyaam dhaqee isa ilaalu si addaraa rukutu Phexros yeroo deemu hojjettuu isaanii Imaraate jedhamu hin kadhatu deebii kadhannaa sana uumaayinu Imaraate. We are submitted. We pray but we never believe. Waaqayyo garaa amanuu nu bakkee. Anuu markatti kenne hooyne Phexros itti hojjettu Imaraate afaan qabadhanii itu macam seperti anak-anak banai. Haleluya. Jabatan kena rooftan ergamaa isaa ergee baasee besok ke. Maka Waaqayyo ulfaatu. Kanaaf saba Waaqayyo balbaloota mana dhaabaneera kadhannaa gadameessa duwwaa bana miti. Balbala giddibii irratti uumame banee baaseera Waaqayyo. San danda'ame dandeessisa. Sibiilli beekee banameedha. Har'as aktiividha Waaqayyo. Har'as jeta Waaqayyo. Haleluuyaa. Jabaadha waan kee kun Waaqa Phexros, Waaqa Phaawulos, Waaqa Eeliyaasiin jilbeeffataa meeshaalee sageenyaa dhiiga. Waaqa sana waan kee Waaqa salphaan se'in Waaqa guddaadha. Do you trust him? Ina manannaa hin danda'ama isaaf jenne taanaan hin danda'ama. Hin danda'ama jenne taanaan hin danda'ama Waaqayyo. Ameen ameen. Hin danda'ama Waaqayyo. Ani amantii xinnoo qabu kana keessattuu yookiin jireenya xinnoo dabarsifetti waan baay'ee argeera isaa waan hin danda'amne hin dandeessu. Sanatti maayii bahu amma yeroo kana dubbicha itti meetan garaa sattaan dabara. Amma gaa lallaban iseen gara barumsaattas deebiseetan barumsicha waan inni jedhen jala mura sana jedhe Phaawulos tokkumaa jedhee
ilaala lakkoofsa ammas waan hundumaa dura maayida jalqaba waan hundumaa dura mee himannaa jedha sei himannaa maayini himannaan tokko jedha ittaansee kadhannaa jedha warra kaaniin dubbachuu mee warra kaaniin dubbachuudha lama galata dhiyeessu jedha himannaan maayini nissahaa miljaa misgaana afaan ingiliffaan confession intercession and thanksgiving intercede gara biraadhaaf kadhachuu amma gaa har'a waa'ee confession jalqaba himannaa sana mee himannaa qalbii dindirrachuu enna afaan beenu himannaa sana qalbii dindirrachuu yookiin immoo himannaa afaan ingiliffaan confession confessioni hiika lama qaba beeka jedhe lama qaba maal admission and declaration confessioni hiika lama qaba tokko admit gochuu tokko immoo declare gochuu tokko ni sitti magaan hamma waa'ee admission yookiin immoo admit gochuu irraan jalqaba admit jedhamu maqqabal fudhachuu admit gochuun yakka ofii irra daddarbaa ofii confess gochuun admit gochuun yakkeera irra daddarbeera sati jettu garaan jaalalaa waaqayyo gara keetti teenya ameen ameen kanaafi confession inni jedhu kun admission declaration qaba admission yeroo cubbaman gara waaqayyootti dhiyaate yakka isaa himatu yakka himannaa bukkeetti immoo direction jireenya isaatti yeroo inni geeddaru araarri waaqayyo nama sanaaf mana nama sanaaf ameen kanaafi admit gochuun jireenya namaatti rakkisaa gooftaan Yesuus Kiristoos akkan jedhe mootummaan waaqayyoo dhiyaateera qalbii dindiirradhaa jedhamni keessa maaltu dhiyaate qalbii dindiirradhaa qalbii dindiirradhuun egaa admit godhanii fuula waaqayyoo duratti daarekshinii ofii gendarachuu yakka ofii warra ofiitiin himachuu jechuudha admit gochuu sagalee waaqayyoo keessatti kun wangeela Maatiyoos 16 jedhamu mootummaan waaqayyoo dhiyaateera qalbii dindiirradhaan jedhu Isaayaas 15 irratti akkan jedha deebi'uudhaan boqochuudhaanitti fayyitu በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ መመለስ አከከረገዱ ቦቆቹ አከጀራታ ሰናል ካናናን ወይ አመጋዋይ ማናንት ዋይ ዳዊት ካም ዳዊት የሮቦቶን ገራራከኒ ኢንዲሞ መነሞቱ ማሳከ ሶሪ ገደደዱት ከ የሮቦቶኒ ገራራከኒ ወጀዳሜ ቦዴ ወጀዳሜ የሮቦቶኒ ገራራከኒ የሮቦቶኒ ገራራከኒ ኢንዲሞ ለኔ ሲወልደኒው ቤርሳቤ አርጌ ኢላሌ ኢላሽኩን ኢላሽ ተተራምት ፊዳ ዋማ ፊዳ የትተጀ ዱካይጀ አሲያለች ያለ ነው ሱዳቢያለ ገራትና በሸኘና አባ መራዋን ስለከ መነከቴ እቲ ይሰጥቀበችና እንጂስ ሰምዋ ከየወራና ረጅራይ አመሞሉጋ መቼሳይ namni yeroo machaa'u ijji isaa waan gara biraa laalagatti ta'ee fi macheessaa jedhe machaa'u iyyuu inni ingalu gara eekkootti dhee mana mootummaa fuuldura ciisee bullee mana zabanyootaa nama amanamaa nama garraame nama waaqayyoo
waamee alaa barreesse alaa shagee harka jeneraalaatti eeggate alaa maalii baatee deema lafa waraanni cimaa jirutti Ooriyoo geessaati achitti mataa biraa deebi'aa alaa dura isaatti baatee deema amanamaadha alaa bareedaa nuunan akeetti kenne maal jedhe jeneraalichi elaa Ooriyoon du'eera jedhanii siraachotti barreesse mootitte akka namaatti haguugameera hundinuu afeera hundinuu akka Waaqayyoodhaaf garuu hin haguugamne hin haguuga Waaqayyoo akka nama nuuni seechuun haguun jechuu miti we pay the price kanaafi raajiitti erge raajiin gara sana keetii namichi tokko hoolaa baay'ee qabaa'e tokko hoolaa tokkitti qabaa'e hoolaa baay'ee inni qabu sun hamma sana keessaa fuudhee qaluu jibbee kan tokkitti qabnu jalaa qaleena namni kun nama du'aa inni gaasa inni eewu si lafaan si kaasee de waaqa mootummaan fuudhee sitti kennee haadha manaan gooftaa keessii kennee haadha manaa saawa haadha manaan jedhaan tala saawa oolan si qabee maana salphiftaa maa jeefta Ooriyoo maa ergitaa dha manaa yoo si gidinnaati nan gaafattu raajichi na yakkee jedheedha kana dubbachuu mana amma kanaa naanne maalan godhe diklee mee jedhame maalan godhe na yakkee baddiyyaan godhe inna maal jedheen hinduutu Waaqayyo tokko keessa jisa hinduutu garuu ati kana dhoosaatti hin jettan immoo isa pana dabaloo kee nama wajjin ciibsaa isa jilba kee keessaa bahee sirratti kaase gatii baafaa but you never die though you yoodhuma duuni sii taata iyyuu himatteetta sin ajjeese garuu gatii baaftaa akkuma jedhetti Waaqayyo gatii baasisee mana mootummaatti ariisisee kophee isaa malee hilli isaa Abeseloom irratti ka'ee mana mootummaatti galagalee ba'e isa dubbachuu seenaa sana anaan dubbachuu barbaada qalbii irratti himate na yakkee gaafa hin guute garuu laata piraaktikal godhe Waaqayyo mee dhaggeeffadhaa obsaan isittuma waa'ee daawwa gaafa inni isaa Abeseloom irratti ka'ee mootummaa isaa galagalchu Kusii kan jedhamu hangafti kaawunsilariin isaa beekamaan Akxofeel jedhama. Akxofeel jedhama. Inni ittaan immoo ammaakaariin isaa Kusii jedhama. Akxofeel Abeseloom duukaa sokkeenuma Daawit wajjin Daawit irratti ka'e. Kusii garuu Daawit irra dhaabataa Daawit ka'e. Akka nama nagalee fakkaatutti duukaa deemi siin lubbuu koosha Waaqayyo duukaa akka inni jedhe godhe Daawit nadiin kanaan achirratti mul'ata maalii Daawit ani isaa kana keessatti mul'ata kan argate achi booddeetu kan deemanii Daawit bakkatee jira Akxofeel Abeseloomiin dhaqee gorsa akkamii amma gajjallaan kana jira abbaan kee ogali bu'ee kokkeessaa qabneef hin naanne Ela asuma amane kokkeessaa qabneef hin naanne he was right Kusii nan deebi'e Kusii maal itti qonna ati abbaa kee hin beektu janna beekamaa Gooliyaadii kan gombise hin beektu abbaa kee danaa maal hojjeta dhaabu kuufa keessaa maal hojjeta abbaan kee inni oona kutee ba'eera hin beektu abbaan kee naan yaada Akxofeel ishee gaarii galagalche Waaqayyo ameen jedhaa yaada Akxofeel maal godhe hin galagalchedha hin galagalche eewunooshu Daawitiin oolchuudhaaf agartanii inni ari'atam ta'e malee duukan jenne Waaqayyo amma Akxofeel garuu akka inni du'uufi waan hundumaa beeka sirriidhaan inni jedhe Kusiin garuu hin galagalche dubbicha Abeseloom yaada Akxofeel dhiisee yaada Kusii fudhate dhuguma iyyuu maal jedha gajjallaa kana abbaan koo beekamaadha gorsi koo fudhannee fudhatan jedhee Akxofeel dhaqee funyootti xilamu Kusii garuu
agar pensi namanne wanda malla graputa sinna o shawa kayda kachide namana gari fakkan du kale ni beru itino shawa kan mani kan masjid me bege to sena badiyan no yakera sengene indu to de waqti saat Jesus agar tani malame seran dubaye atofeli sanni dubatamu sagale sae gonje chawakayo yada tofe kantu kore waqti yada sinatu maratamu kantu kore waqti hallelujah makan sabara barana wan waqalo yade do waqti radita wana ki tofeli yade wan davidos yade wan setan jedemi wan waqalo jede turawata urati srawata hallelujah kanafi hindune yerokan dikene to roimat wan tasar jesu sirragala gasha confession admission nangaba sasuba sabawakayo ya bakinya jenne kada nami beti ngara tabaka ngai kalbiri digana tindare sini gedda ranjiri sira saya sondu ko shofude sia karanna kinya karanno kessa ya bakinya wakara kanjira makan kya putlawo tumankia nufu jalan ke wakara kata kepala kata tahu अनुभव देने के जरानू के ने याक्का के न्यानूनी से बेजना नूसिमो kan yakma ibu atau tinuri sih akai uris baik aku menurimu kayak kini begini kamal berani mereka nuyakan dia kan nuyakan ini fakum madi kokofa kan nuyak kesal hok lama famu eudisa numat di saya kan nuyakan ini aku madi nu yakake eudisi adupan kamal berani kan nuyakan eroba ye jirenya ke kollofe de kan taw man betus do you know what it is garati namni garati sama kamne manni sabu sama jirenya sabu sama bulto sabu sama jirenya sabu sama unless you forgive you never ever will be forgiven never. This is the divine declaration and order. You can't adjust it. You can't make it up. It is the word came out of the mouth of Almighty God. Kan yakkanis aku madim aku sekakek benai gati yakkana mahindimnes wakayo kan kesakake kabeji kan yakkan aku madim ati sekakek if supana gudung sine bate ko ferat furgasa sa ko de kan de bay itu furgasa sa ko de kan de gule akan itu yak ko na kan yakkan ko mati iftikare undidame still subhi kanara kasi korbanara ubolota tidak awak ka namni sumbu sene kabda dira garaki sekes just forgive Irmias sondumnya pemain betu Irmias sondumnya badalachun jagimmi aras haleluya mari ngambil keras pornya akas diri sini terit
yakka keessan irra deebi'ee yaada ture Waaqayyo. Maal jechuudha? Waaqayyo waa yaadachuu danda'u ture. Yakka keessan irra deebi'ee yaada ture. Maal jechuudha? Dee yaadachuu ture Waaqayyo. Memorii isaatu luuz godhee tura. Once he forgive you lifetime. Unless you give up and then got back into the situation, God will give you forgive. Waaqayyo dhiiseera jedhe. Kanaaf har'a kanaan qaacaan kanaan murra yakki namaas irratti jira. Inni dhiiga isaatti qophaa'e, inni foon isaatti qophaa'aa jiru ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos yakka keessan akka qayyoo kana xaa'a. Isaayyaas 44:21 yakka keessan akka qayyoo kana xaa'a. Qayyoo tokko duumessa sabokkaan keessan jiru jedhee sadarba. Yakka keessan akka qayyoo kana xaa'a balleessa hin jiru. Inni dhiiga isaa Golgootaatti dhangalaase. Yakka ilmaan namaa hundumaa baalmaan namaa hundumaa inni baate Yesuus Kiristoos yakka keenya nu dhiiseera. Isinii dhiiseera Waaqayyo yakka keessan. Waan tokko boruu hamdallaa hin godha. Yaada obboleessa kee obboleettii kee lammii kee obboleessa obboleetti namni si qabatee yoo jira waldaana keessa yoo jira ta'e don't come to the Holy Communion. Manas jira yoo ta'e don't come to the Holy Communion. Yakka namaa guduufitanii jireenya keessatti baatanii dubbanaan dhiyaatinaan dhiiga isaatti firdii nyaata sagalee Waaqayyoo. Firdii ofirratti nyaata Qorontoota duraa 11:26 firdii nyaataa firdii. Kanaaf ani qulqulluudha. Siritti si wallaalee kennuu nan danda'a. Personal life godhatte hojjetamuu beekachuu isa Waaqayyoo duwwaa beeka. Kanaaf obbolootaa obboleettotaa yakka walirraa qabdoota walii dhiisaa gudunfaa sana achi kaasaa Waaqayyo gudunfaa sana jiru sirraa kaasa. Tokko sakana. Lammaffaa yakka iyyatte. Ibdamii torbarraa qotuu biraa tokko ibdamii torbarraa namni qalbii diddiirra yookiin utuu isaan ta'in kan fudhate dhiiga gooftaa fuun gooftaa yakkaa. Kanaaf araaraa fayyaara kanatti baqanne yeroo jennu ija jabeeyyii taana jechuu miti. Fuula Waaqayyoo biratti walii dhiibnee araaraa kana. To summarize, kadhannaan gadameessi dhufame banaa, balbaloota cufaman banaa, hidhaa guduunfaa waldaan kiristaanaa yeroo isin boossu sirni irraa banu agarreerraa. Kanaaf kadhannaan humna jabaa qabaa. Ameen. Humna jabaa qabaa. Humna jabaa qabaa. Maal qabaa? Kanaaf kanan isinitti himaa amma gara foon isaatii dhiiga isaa deemnaa adda deemnaa Waaqayyo wal duukaa kadhannaa. Garuu tun gara liitaan hin naqin dubbii kana irratti gabaabsee kadhachuu barbaada. Kadhaa keessa namni si yakkitan si yakke jedhe gooftaan illee nama si yakkitan jedhe kan si yakke ishee si yakkite inni si yakke jira wata isa maara ishee maara astaas dhiiseera jedha waan qabatte hundaan fuula Waaqayyoo. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dubbiin kee dhugaa. Sagalee kee jiraata maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nu maari. Yakkineerraa nu maari. Irra daddarbineerraa nu maari. Admiit godhaa irra gooftaa. Nan yakkee Daawit hin duutu edeen
Hinduutu galgala kana inni du'a obboloota buleessota irratti labsu maqaa ilma Waaqayyootiin kan qaana'e Akitoofeel yaadni isaa gorsisaa maqaa Yesuusiin kan galagalee haa ta'u galgala kana inni du'a nurratti hojjetu inni boolla nuu qotu inni waan ati jette dhiisee gara biraa jedhaa jiru godhaa jiru raawwataa jiru maqaa ilma Waaqayyootiin kan qaana'e wajjin ta'e galgala kana araara kee ayyaana keetiin nutti araarame. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo qulqulluu abbaa keenya dhugumaan maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yeroo hundaa iddoo hundaa si galateeffachuu ulfina si kennuun qajeelaadha. Fayyina keenyaaf isin ta'a. Maqaa isaatiin ergamoonni waaqummaa kee ulfina kee galateeffatu. Mootonni faangoon si sodaachaa si sagadu. Waaqni humni waaqaa ulfaataa suraafeelii wajjin sagalee bareedaadhaan si faarfatu. Nus immoo sagalee keenya wal qixxeessinee siif sagaduuf yeroo hundaa si faarfannaa. Qulqulluu qulqulluu qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa lafti hundinuu galata isaatiin guuteera. Hoosaa'inaa olii maqaa Waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha. Hoosaa'inaa olii. Dur biyya lafaa duraa dhokatee kan ture har'a nutti mul'ate inni haaraan inni gooftummaa kee fuuldura kee ija keenya nu ibse Waaqayyo foon uffatee waan nutti mul'ateef kanaafis badhaadhummaa waaqummaa kee jaalala kee argine cubbuu keenyaaf jettee nuyi namoonni du'uuf ta'u tureef akka du'uuf dabarsitee ilma kee kennite isaanis jireenya akka nuuf ta'uuf kan hin dubbatamne hojii guddaa sana keessaa qooda akka qabaannuuf hirmattuu irbaata keessa qulqulluu nu taasiftee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos halkanitti qabame sanatti buddeena fudhatee galateeffatee qabsees badhaadhota isaatii kennee jedhees ho'aa nyaadhaa kun foon kooti isiniif kan kennamu kana seenaa kootiif godhadhaa. Akkanumas irbaata booddee xoofoo fudhatee galateeffatees akkana jedhaa isaanii kennee kanatti dhugaa hundumti keessan kun kakuu haaraa dhiiga koo isiniif kan dhangala'u dhiisuu cubbuutiif kan yerootti hundumaa seenaa kootiif godhadhaa. Yaa Waaqayyoo jennee wal duukaa dhaqasanii yaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa qabbaatti Kiristoos nu maari jennee wal duukaa. Yaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan baatte Kiristoos nu maari. Yaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan baatte Kiristoos nu maari. Yaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan baatte nagaa kee nu kenni. Kadhata gooftaa waliin kadhanna. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Handhuura buddeena keenya irraa nuu kenni yakka keenya nuu dhiisi nus kan nu akka dhiibbuma diinu qorumsatti nu gashin hamaan nu oolchi malee mootummaan keeti yoo humnis galannis bara baraan ameen. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Hundinuu qophaa'eera. Kennaa qulqulluu warri qabdan gara maaddii gooftaatti dhiyaadhaa.